Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan, lafaa fi bakka jirtan hundumatti akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, Gooftaan keenya, qorichi keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos akka badii fi gochaa keenya osoo hin ta'in arjummaa isaatiin, fedha isaatiin guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baga bara qulqullichaa Luqaas irraatii gara bara qulqullichaa Yohaannisitti nagaan ceetanii baga geessan, baga wajjumaa nu geenye. Barri kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa hunduma keenyaaf akka ta'u fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti ergaa gabaabduun dabarsuudhaaf ka'e kuni akkuma beekamu samoona kana torbee qaammee kana keessa kiristaanonni godina Silxee keessatti argaman torbee rakkoo fi gidiraan guddaan isaanirra qaqqabedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akka kiristaana tokkotti kiristaani tokko gaafa inni miidhamu, gaafa rakkoon isa gubbaa qaqqabu, hundi keenya immoo kiristaanonni warri kaan isaaniif sagalee ta'uun dirqama kiristaanummaati jechaadha. Egaa innis kanaatiin dura waggaa kana sababa hin beekamne uumuudhaatiin kiristaanonni magaalaa godina Silxee keessa jiran akka isaan kabajni isaanii yookiin immoo mirgi isaanii hin eegamne kallattii garaagaraatiin qorumsa garaagaraa keessatti akka isaan jiran yeroo garaagaraa dhaga'aa fi hubachaa jira jechaadha. Hunda dursa waggaa har'aa manni kiristaanaa 5 qabeenya qabu waliitiin meeshaan tokko illee otoo mana kiristaanaa keessaa hin ba'iin akkuma nama ibsaa masqalaa gubuu yookiin immoo akkuma nama qoraan gubuutti manni kiristaanaa 5 gubatee qabeenyi mana kiristaanaa sun barbadaa'ee jira. Kun maalirraati kan ka'edha jennee gaafa ilaallu olaantummaan amantaa tokko biyyattii keessatti yeroo dhiyoo as mul'achaa kan jiruu fi aadaa saba Silxeedhaa ala ta'e kan argamaa jirudha. Egaa hundumti keessan ergaa kana hunda bira qaqqabu waan qabuudhaaf kiristaanni lafa jirutti keessumaa amantaan Ortodoksii Tawaahidoo lafa kiristaanonni jiranitti kabajamuu fi akka qabu mirgi jiraachuu, mirgi waaqeffachuu, mirgi amantaa kamiin barbaanne waaqessuu akka nuuf kabajamu manni kiristaanaa keenya kana jala murteetu kan isheen himtu jechaadha. Yeroo darbee waggaa darbee manni kiristaanaa gaafa gubattu abbootiin keenyas as ba'anii waltajjiitti ba'anii lakki mirgi kiristaanotaa eeggamuu qaba. Kiristaanonni buqqaamuu hin qabanii, qabeenyi isaanii saamamuu hin qabanii, manni kiristaanaa gubachuu hin qabdu, manni kiristaanaa barbadaa'uu hin qabdu. Ortodoksonni amantaa Ortodoksii ta'an hundi isaanii iyyuu lafa jiranitti nagaan ba'anii, nagaan waaqeffatanii akka amantoota warra kaanii jiraachuu qabu jedhanii jala muranii hojii nageenyaa kana yookiin immoo hojii dippiloomaasii hojjechuu hin dandeenye. Maarreegaa yeroo sana manni kiristaanaa gaafa isheen gubattu deebisanii mana kiristaanaa haaromsuu, deebisanii mana kiristaanaa ijaaruudha. Maatiiwwan Waaqayyoo minaalbaata kiristaanonni qabeenya isaanii laatanii kennanii manni kiristaanaa gaafa isheen gubattu deebisanii ijaaruu danda'u. Nuuf iddoo guddaa kan qabu isa kana miti. Nuuf barbaachisaa kan ta'e isa kana miti. Mana kiristaanaa isa gubate isa diigame deebisnee ijaaruu otoo hin ta'in hunda dursa kan caalu mana kiristaanaa gamoo Sillaasee dirqama mirgi isaa jalqaba eegamuu qaba. Ilmi namaa du'aa ilmi namaa amantaa isaatiin otoo hin kabajamin manni kiristaanaa deebi'ee ijaaramu nuuf faayidaa hin qabu. Manni kiristaanaa inni dursu hintsaa Sillaaseedha. Maarree bara kanas egaa akkuma beekamu yaadota hin taane gurmeessanii wantoota hin barbaachisne qindeessanii ammas kiristaanonni 1,000 ol godina Silxee keessaa buqqa'anii bakka isaan jiran
magaalaa Buttaajeeraatti walitti qabaman akka isaan jedhan sooshaal miidiyaa irraati odeeffannoowwan garaagaraa bahaa jira. Maatiiwwan Waaqayyo keessuma jiraattonni dhalattoonni godina Silxee taatan hundi keessan ergaa kana dhaggeeffachuu qabu. Akkuma beekamu uummanni Silxee aadaa mataa isaa ta'e kan qabu, eenyummaa mataa isaa ta'e kan qabu, hojiidhaan immoo lafa fedhe deemee hojjete jireenya isaa gaggeeffachaa kan jirudha. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as garuu amala hawaasni kun hin beekne, aadaa hawaasni kun hin qabne, uummanni kun eenyumayyuu dhaqee godinuma kamiyyuu dhaqee naannooma kamiyyuu dhaqee hojjetee daldaalee jireenya isaa kan fooyyeffatudha. Maarreegaa amma Ortodoksiin kan jiru godina Silxee keessa qofa akka hin taane guutummaa addunyaatti akkuma argamu uummanni Silxees biyya kam keessa Oromiyaas haa ta'u kutaa biyyoota garaagaraa keessas haa ta'u mirga isaa eegamee fi amantaa isaatiin kabajamee jiraachaa jira. Maarreegaa har'a godina keenya keessatti kiristaanni fannoo hidhate jiraachuu hin qabu. Kiristaanni Ortodoksii ta'e mul'achuu hin qabu. Biyya kana kee jiraachuu kan qabu amantaa tokko innis musliima qofaadha jedhamee wanti amma godinicha keessatti raawwatamaa jiru kun gara fuulduraatti wal dhabdee amantaa waraana amantaa kaasuu waan danda'uudhaaf hunda dursa gandaa kaastanii hanga federaalaa irratti hojjettoonni aangawoonni jirtan dhimma kana dhaabsisuu fi gara nagaa gara jaallaatti fiduun dirqama keessan ta'a. Kanatti aansee abbooliin amantaa kutaa kutaan jirtan axbaarraa kaasee hanga mana lubummaa walii galaatti jirtan dhimma kana rakkoon kun babal'ate rakkoo kanaa ol otoo hin fidin rakkoo amma biyyi keenya qabdu rakkoowwan garaagaraa kana irratti hidha'ame rakkoon guddaan kanaa ol otoo hin uumamin abbooliin amantaan sagalee keessan warri isin laallatu qaama mootummaa waliin hojjettanii kabajaa fi ulfina amantaa keenyaa nuuf eegsisuun dirqama keessanii jecha. Kanatti aansi amantoonni bakkeewwan garaagaraa jirtan. Egaa waraanni kun waraana Ortodoksii lafarraatii balleessuu kallattii garaagaraatiin duratti banamedha. Mirga amantaa keenyaa sarbuudhaan, kabaja amantaa keenyaa sarbuudhaan mana kiristaanaa keenya irratti wanti ta'aa jiru, wanti sooshaal miidiyaatiin ba'amee mana kiristaanaatiif jedhamaa jiru, kabaja ishii gadi buusamee, ulfina ishii xinneessamee wanti mana kiristaanaa irratti duulamaa jiru kun waan salphaa kan taane kara tokkoon mana amantaa diiguudhaan, kara tokkoon mana amantaa gubuutiin, kara tokkoon immoo kabaja isheef hin malle, eenyummaa mana amantaatiif hin malle itti laachuudhaan, moggaasuudhaan, maqaa ishii balleessuudhaan, abaaruudhaan hojii guddaatu mana kiristaanaa keenya amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irratti hojjetamaa jira. Maarreegaa jiraattonni dhalattoonni magaalaa Silxeef naannoo ishii akkuma godina keessan keessatti musliimni jiru, Ortodoksiinis jiru, amantoonni garaagaraas jiru. Akkuma godina keessan keessatti kiristaanonni Ortodoksii ta'an, hordoftoota Ortodoksii ta'an hojjetanii qabeenya isaanii horatanii jiraachaa jiran guutummaa Itoophiyaa keessatti Silxeewwan warra kaanis bahanii jiraachaa jiru. Egaa ilaalcha baay'ee okkolaa ta'eetiin warri deemtan godinni kun godina Silxee waan ta'eedhaaf Silxee Guraagee yookiin immoo musliima qofaa jiraachuu mala jettanii warri kaalkuleeshiin hojii kana hojjechaa jirtan Silxee iddoo biraa jiruutiif rakkoo ta'uu keessan, qorumsa ta'uu keessan akka beektan. Silxeen godina kana keessaa ba'ee godina garaagaraa keessatti deemee hojjetee jiraachaa jiru boriftaan rakkoo keessa akka galuu fi kiyyoo hin taane keessa gashaa akka jirtan. Biyyi kun kallattii hin barbaadamnetti oofaa kan jirtan, dhimma kana dhaabbattanii, dhimma kana xiinxaltanii, rakkoo isin achitti uumtaniif Silxeen iddoo biraa jiru, godina biraa keessa jiru gatii guddaa akka inni kaffalu beektanii dhimma kana too babal'ate lubbuun hedduun ittiin badi, qabeenyi hedduun ittiin barbadaa'in, rakkoon kun babal'ate rakkoo nageenyaa otoo hin ta'in, waraanni amantaa otoo hin ka'in. Dhimma kana irratti
adeemsa hojii tasgabbiif nageenyaa hojjechuun dirqama keessan ta'a. Isa buqqaastan qeetti deebistanii keessuma aangawoonni naannaa sana jirtan isa buqqaastan qeetti deebistanii mana amantaa diigamaa jiru deebistanii ijaarsistanii mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti mana yaalaa keessatti hospitaala keessatti olaantummaa isin amantaa tokko ol kaasuudhaaf gochaa jirtan kun gatii guddaa kan isin kaffalchiisuu fi biyyattii kana rakkoo guddaa keessa kan galchu ta'uusaa beektanii keessuma sa'aatii ammaa kana biyyi keenya tasgabbii keessa hin jirtu. Waraana garaagaraa gaggeeffamaa jira. Buqqa'insa garaagaraa gaggeeffamaa jira. Biyyi keenya rakkoo garaagaraa keessa galaa waan isheen jirtuudhaaf kana dhaabattanii ilaaltanii rakkoo tasgabbii biyyi keenya amma dhabde kanarratti rakkoo amantaa uumtanii mootummaatti warri ajandaa ida'aa jirtan. Dhugumatti kun ajandaa ida'uudha. Mootummaan hojii sarraa eeggamu akka inni hin hojjenne biyyattiin tasgabbii akka isheen dhabdu qaala'insi jireenyaa humnaa ol akka ta'u qaamni hojjechaa jirtanii fi rakkoo nageenyaa warreen uumaa jirtan dhaabbattanii waan gootan kanarraa akka of ilaaltanii fi dhimma kana immoo mootummaan tasgabbeessuu nagaa buusuu warreen immoo dhimma kana irratti immoo adda durummaadhaan hojii akkasii hojjechaa jiru kana qaama seeraatti dhiyaatanii mirga kiristaanotaa akka nuuf eeggamu hordoftoonni ortodoksii taatan miseensi hordoftoota ortodoksii taatan lagaan qooqaan hiddaan eenyummaan otoo waliin hin qoodiin ortodoksiin tokkodha malee lama miti. Afaan garaagaraa haasa'uu dandeenya. Duudhaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Waan ta'eedhaaf tokkummoofne mirga amantaa keenyaa galmi keenyas samii waan ta'eedhaaf biyya lafaa irratti wal qoodne gandaan amantaadhaan wal qooduun biyya kana inumaayyuu rakkoo amma isheen irra jirtutti babal'isee rakkoo biraa waan uumuu danda'uudhaaf kiristaanonni sagalee kana dhageessan waliif akka dabarsitan mirga amantaa keenya akka eegamu isinis mirga namaatti otoo hin bu'iin mirga amantaa keessan akka eegsistanii fi akka kabachiistan maqaa waaqayyootiin isin beeksisa. Ergaa kana waliif dabarsa. Ergaa kana hunduma bira qaqqabsiisa. Ergaa kana hundi keessan sheer godhaati manni kiristaanaa keenya kabajni ishii akka nuuf eeggamu kiristaanonni lafa jiranitti hordoftoota amantaa ortodoksii ta'an akka nuuf kabajamanii fi amantaan keenya kallattii garaagaraatiin rakkoo qorumsa isheerra gahaa jiru ofirraatii qolattee amantaa ishii seeraan waaqeffachuu seeraan lallabuu fi waaqayyoo ishii walitti dhufu akka isheen qabdu akka isin nuti gargaartan maqaa waaqayyootiin isin beeksisnaa. Qeesaan irraa qabeenya isaan irraatii buqqa'anii bakka tokkotti walitti qabamanii kiristaanota jiraniifi waaqayyoon jajjabina isaaniitiif haa kennuun ergaa keenyadha. Mee biyya keenyaaf nagaa tasgabbii jaalala waaqayyoon akka nuuf laatu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u nu haa turu. Waaqayyo hunda keenyaaf laphee nuuf haa kennu. Amantii keenya tawaahidoo nuuf haa eegu. Diina kiristaanotaa immoo nurraatii haa tasgabbeessu. Nu haa turu nagaan tura. Barri kan milkii kan nagaa kan jaalalaa fi kan milkaa'inaa hunduma keenyaaf haa ta'u.